سيسي أتمتي أكو مكي يكتاك على مكان أبدي وأنت تأبدي وأواك أي سيف تفتيدا وأنت ترجعتي وأواك أي سيف جالتيدا كنافو هاد أكو جمّتشون جرادو كفو كين جبين كوكي جالن كفيتة أبدين كتين فرايبيتي كوتي من أسكال سكري أبدينا من كتشيسنا يو أبدين لنا ما تهود الدبدر همي لنا ما نتوكنا يجولين قرمات كتاكو دلما قبطي غاري فيدن بغا غمدن وري قبطي ندفينيس بغا الرغمدن مالجچو لني بيتني نما خفيتو خودندا تنافو يجولنتون أبدين بيتنا جولي أمانتنا قبطي تنمفيدين ماليف كان بود چنينتني أكا حجتن هميلي هاتانو في ماتين فري آلين هنجنو جولي تنبير هادا بنو نغير ناجرات دا Mucaku taku dalama indubistu sinjedani mamaka sirratu lani aizo malabashe malia barata malia baratu oso kambo fayu jannu jawello loka dufe oso kan darbe asomnu barana me kakkufe barumso mudi dabera ko wal fudanne galla biyumatille debine anka kufa daldallo Kaptichi sakkan nufne beka bekus joman jele numanega Koodiin afur jettee koodiin ja'a jettee muudii nutti qabdee hatuun hin jirrettee lafaan nu dhaattee maaloo biree nu ajjeestee maaloo lubbuun nu taphattee jaaloo. Lammi abbaa suuqii akkam nagaadha nagaa galata rabbii gaafii tokko si gaafadhu rakkina qabu na gaafadhu waa'ee kufaatii barattoota kutaa 12 irratti maal jettame baay'een gaddee garuu akkaataadhuma barattoonni kutaa 12 qoramaniin karaadhuma barattoonni kutaa 12 qoramaniin barsiisonni isaa qoramaniin jedhan من أسكال سكري warroonni barnoota irratti xiyyeeffannaa turtan xiyyeeffachaa turtan hundi keessanuu anarraa qabee jechuudhaan yeroo kiyyatti xiyyeeffannaa cimaan hojjechaa ture barnoota. Fakkeenyaaf guyyaa barnoota seenne achi qorumsaaf gaafa seenne maatisiidhaaf sa'a 3tu kenna. Sa'a 3 osoo hin hir'isin sa'aatii 2:59 hojjedhe. Garuu har'a qabxiin natti dhufe 19 osoo ta'e natti tola. Garuu hin taane 9 ta'e akkasitti. Wanti goonu waan hin jirreef warri akka kiyyaatti abdattanii duubatti sin harkaa deebi'as hin obsina maal goona inni goonu hin jiru hojiidha waan ta'eef. Barattoota kutaa 12 hundaaf akka odeeffannoo nu keessatti biraanuu warra shawaatti jaanii qormaata keenya kana dhugee nu ilaale moo kompiitaraan akka ilaale nu gaafadha. Khalaas. Caamaan lama lachuu kudurii qaba kottaa hin qonnaa warra kutaa 12. Qotiisuma wayyaa timirtiinis diddee qotiisuma fiddee qabxiin isa maattee riftii baalii diddee. Barataa kutaa 12tiin qormaata akkamii gaafa jettu? Naaf gameera waa'uu. Daree keessatti akkamitti ta'aa turte? Asan darba. Sababni asiif achi darbituuf maali? Maaliif na rakkeeftaa addunyaa maalumaaf naan bartu. Tole, intiraansiidhaan hoo maal jetta? Taasistuuf guyyaa natti halkanii danda'uu qophiidhaanii. Amma jaarsi biyyaa ina baarraa namichi kun immoo biyya keenya irraa gadi lakkisa. Namicha kana waaqni qe'ee irraa isaa kaasu. Horii irraa isaa kaasu. Eessaa nagaan argatiin. Daa'imni isaa guddatiin. Jilboon jettee qabatiniin. Waaqni isaa gogsu. Biyya kanarraa isaa kaasu. Egaa gadaan gabbina. Egaa kan isin jettan tolaadha tolaan nu haa ga'u. Hamaan namicha kana haa ga'u. Waaqni odaa nabee waaqni Oromoo gadi isaa galabbata. Hulluun gadi isaa galabbata. Rifatuu nama ka. Kiu jechuun amma ka. Gatiin itti baase uffanni itti baasee fi maariin itti baase na fuuldura deemuun amma ka. Roobe agaamaa na fakkaatuun amma ka. Amma jaarsi biyyaa ina baarraa namichi kun immoo biyya keenya irraa gadi lakkisa.
namicha kana waaqni qe'eessaarraa isaa kaasu. Horii isaarraa isaa kaasu. Eessaa nagaan Chama lama lachuu quturii qaba walqixxoofne warra kutaa 12. Qabxiin barattoota kutaa 12ffaa har'a galgala ifa godhama. Barattoota 930 qormaata biyyaalessaa fudhatan keessaa barattoonni 28 qofti qabxii darbiinsaa fiduun isaanii himameera. Sababa kanaaf torban tokkoof suuqii irraa qorichi hantuutaa fi barakiinaan gurguramuu dhabamsiisuun lubbuu barattootaa baraaru jechuun ministeerri barnootaa ibseera. Maatiin barattootaas mana keessaa meeshaalee qara qaban dhabamsiisuun qotaarii ibsaas torban tokkoof cufuu akka qaban ministeerichi itti dabaluun beeksiseera. Obbo Biraanuu Naggaatiifis torban tokkoof eegumsi gahaa godhamuu akka qabu mootummaan ibsa guyyaa irra baaseen beeksiseera. Yaa hojii kee yaa Biraanuu Imbayate nabase sirna warra keeti oota santu qabsooti nukase kan bofti dalee duraanu sila yubofu matati atis jaaruma Biraanu sanyi warra naaf tanyaati.